Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Daw to the channel Aku English with Oromic akkam nagaa YouTube baga juraatan isin jecha guyyaadha gaafii ministeerii bara 2008 yookaan immoo akka Awuroopaatti 2016 walitti deebinee jirra. Hanga xumuratti na wajjin turan gaaffii kiyya akkasumas immoo isinis gaaffii na gaafattan gaaffiiwwan kanneen blackboard gubbaatti na barreessinaa jettanii hin danda'ama garuu ammoo blackboardidhaan yeroo baay'ee na gaafata sa'aatii baay'ee na gaafata gaaffii deddeebi'aa waan ta'eef gaaffiiwwan isin dura isin dalage irratti deddeebi'aa waan ta'eef especially 2013 irratti deddeebi'aa waan ta'eef afaanumaan isin ibsuu fudhadhee barreeffamaan iskiriin irratti isin barreessa afaan isin ibsuu yaala isin ammoo gandeettan na hordofaa isin jechuu barbaada. Alright. Kallattimaan gara gaaffitti yoo dabre part tokkoffaan maadha is communicative language dha. For items number 1 to 10, choose the most appropriate alternatives to complete the dialogue below jedha. Kanaafiyyuu gaaffii dialoogii gadii kana kan guutu filadhudha. Tokkoffaan maadha kumaa fi caalaa haasaa wajjin haasaanii. Kumaan caala maa jedheeni hello is this 11 20 75 and 9 yeah caala dash jedheen jechuudha. Kun lakkoofsa keetii 9 caala maa jedheeni A yes it's not, B no it is, C yes it is, D yes it has jedheen jechuudha. Kanaaf deebiin isaa is this jennaan keetii jennaan deebiin isaa yes it is ta'a jechuudha. Eeyyee kiyya jedheen jechuudha. C ta'a jechuudha. Gaaffii lamaffaa kumaaf caalaan haasaa isaanii akkuma tuffanti jiranii may I speak to Caala please maaloo caalatti haasa'uu danda'a jennaan okay deebiin isaa gabaabinaa jechuudha speaking jechuudha anuma jechuu yaada isaa jechuudha speaking spoken has spoken okay deebiin isaa speaking jechuudha okay speaking jechuun anuma jechuu akka seera afaan Ingiliffaa telefoona conversation yookaan immoo haasaa Ingiliffaa keessatti namni tokko may I speak to someone, may I speak to Alex or Bona or akka jennaan speaking jennaan anuma itti haasa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee deebiin isaa biita speaking ta'a jechuudha. Sadaffaan immoo kumaaf caalaan haasaa isaaniitti dhufanii jiranii kumaan caala maa jedheen hi Caala this is kuma wal barataa jiranii caala maa jedheen hi kuma how is everything jedhee jechuudha. Kanaaf deebiin isaa biita jechuudha sadaffaa. Afuraffaa kumaan maa jedhee how is everything jennaan yaa dash jedheen. By the way, are you free this afternoon? Deebii osoo deebisaa deebine baay'ee namatti tola. Kanaaf deebiin isaa kumaan afuraffaa maal ta'a? How is everything? Sadaffaa 9. Fine Caala jedheen jechuudha. By the way, are you free this afternoon? Yeroo booda kana free dha yookaan ammoo si boqonnaa qabda 9. Caala maa jedheen yes why jedheen eeyyee maaliif jedheen jechuudha. Kanaaf afuraffaan B dha. Shanaffaan immoo kuma well would you care to come for lunch at the Dartu Hotel dash 7 o'clock? Okay kanaaf iyyuu hoteela Dartu sa'a 7 walaa garuu 9 okay filannoo isaa about on in with dha. Kanaaf well would you care to come for lunch at the Dartu Hotel about 7 o'clock ta'a jechuudha. On 7 o'clock hin jedhamu in 7 o'clock with 7 o'clock hin jedhamu. Osoo at jedhee rakkoon qabu atiin filannoo keessa waan jirreef deebiin isaa about 7 o'clock naannoo sa'aatii 7 jechuudha. Jaffaan caalaan dash jedheen jechuudha. Iddoo gaafatee where jedheen jechuudha. Daraartuu ta'ee deebii deebisu waan ta'eef deebiin isaa jaffaa C ta'a jechuudha. Shanaffaan A ta'a jechuudha. Okay. Gaaffiin torbaffaan Caala dash is coming with you. Jechuun gaafata jechuudha. Eenyus wajjin dhufaa jira yeroo gaafannaan who is coming with you? Eenyus wajjin dhufaa jira jedheen jechuudha. Kanaaf deebiin isaa B ta'a torbaffaa. Sadettaffaa okay kuma maal deebisee fi Asha Ali you know don't forget to bring the book kitaaba David akka dagane 9 maybe deebisa waan akka jedhan beechu okay so could you repeat this okay Caala okay dash could you repeat that sadettaffaa naan sorry could you repeat yeroo baay'ee haasaa nam tokko hin dhageeni sorry itti gaafshan sorry could you repeat that? Could you repeat that? Okay, dhiifama irra naa deebiin ta'a jechuudha. Okay. Kanaaf sadettaffaan B, okay torbaffaan B jechuudha. Sadettaffaan A, torbaffaan B jechuudha. Okay, partiin sadettaffaan partii lamaffaan direction dha. Arrange the following example words to make correct sentence dha. Barreeffamni kun wal keessa ta'ee jira. I writing a letter now dha. Kana sirreessuu qofa jechuudha. Kanaaf sagalaffaan deebiin isaa kam ta'a? Okay, I am writing a letter now. Kanaafuu si ta'a jechuudha. Akkaataa tartiiba isaa sabeetti duraan sinee
auxiliary verbi am tansine egas ammo verbi main verbi tansine egas ammo later yookaan ammoo objective tansine egas ammoo time expression now dhumara tansina kanaaf I am writing a letter now si taachudha kunnaffaa kunnaffaan ammoo tomorrow I go to school doon jedha gawaabin ammoo I don't go to school tomorrow taachudha I don't go to school tomorrow I don't go to school tomorrow di taachuu kunnaffaan kuna tokkoffaa handsome boy yesterday I saw okay I saw a handsome boy yesterday kuna tokkoffaan bi taachudha kuna lamaffaa I clean the blackboard off ya kuni present perfect da I have ta'uu qaba I have cleaned the blackboard sita kuna sadaffaa my mother often goes to church sirriidha jechuudha okay my mother often goes to church innummaanu sirrima kanaafu kuna sadaffaa deebiin isaa ta'a jechuudha deebi'eetuma my mother often goes to church ta'a jechuudha ta'a kuna afuraffaa I just finished half my lunch. I have just finished my lunch. Kuni tensi present perfect da deebin isaa ata I have just finished my lunch. Okay, laaqana kiyya ammoo fixee jechuudha kansa. Okay, part 3 ammoo ammalee direction isaa for items 15 to 22. Read the passage carefully, then choose the most appropriate answer according to the information given in the passage. Kanaaf passage dubbisaa shiitii bara 2008 dubbisaa deebisaa ani isinitti himaa jechuudha. Kanaaf gaafiin 15ffaa deemaa jira. 15ffaa maalidha? Kadir's farm is dash dha. Farm yookaan immoo ooruun Kadir akkaataa dubbisa kanatti maalidha? A very large, B small, C medium, D unknown jira. Deebiin isaa A very large ta'a jechuudha. Kudha jaaffaa the numbers of employees in the farm are dash. Okay, akkaataa dubbisa kanatti employee yookaan immoo hojjettoonni wanni ooruu kana keessa dalagan is over 100 dhibbaa ol ta'a jechuudha. Deebiin isaa C. Kudha torbaffaa what is the main grain in Kadir's farm? Okay, ooruu Kadir keessatti baay'inaan kan argamu kaminnaan wheat qamadii. What is the plant grown for hay? Okay, what is the plant grown for hay? Plant for hay jechuun wanidha kana okaya jechuudha yookaan ammoo waan horii yookaan ammoo re'ee nyaatu jechuudha. What is the plant grown for hay jedha kanaafiyyuu deebiin isaa alfalfaa jedha aataa jechuudha. Kudha sagalaffaa where is the milking machine located eessatti argamedha in the barn jedha diitaa jechuudha. Didamaffaa what would you be the appropriate title for the passage? Okay, title kanaaf yookaan ammoo passage kanaaf title bareeda kam jennaan a modern diary ta'a jechuudha. Modern diary okay ta'a jechuudha. Diineen afaan ammoo diary means jechuudha jechuudha milk product factories ta'a jechuudha. Okay, diineen afaan tracing means he can tracing himana keessatti tracing separating grain, sowing grain, cutting grain, transporting grain jechuudha. Tracing jechuun separating. Okay, diineen afaan ta'a jechuudha. Separating grain ta'a. Gaaffii diineen afaan tracing means he can sama jechuudha. Separating grain, sowing grain, cutting the plant, transporting the plant ta'a. Kanaaf separating grain ta'a jechuudha. Idemi sadaffaan ammoo raising means growing jechuudha. B dha. Part 4 ammoo vocabulary dha. Akkaataa for items 23 to 32 choose the best appropriate word that can complete each sentence meaningfully dha. Kanaaf idemi lammaffaa Ethiopia is dash for it is athletes dha. Famous aataa jechuudha. Idemi shanaffaa the dash stood up and shouted when the referee blew his whistle. Blew, okay? Yeroo deeggartoonni ol dhaabatanii ka'anii iyyan jechuudha. Yeroo referee yookaan immoo daanyan wanni afuuf yookaan immoo fixture afuuf jechuudha. Kanaafuu spectators jennaan jechuudha. Spectators jechuun deeggartoota jechuudha yookaan immoo tifoozoo yookaan immoo fan of fayyadu sana jechuudha. Kanaaf the spectators stood up and shouted when the referee blew his whistle. Idemi jaaffaa be slow, don't eat the food greedily. Bita. Idemi jaaffaa be. Is what it is adverb jechuudha. Adverb jechuudha. Is adverbs.
Okay, deemni toraffaa our athletes are going to participate in the world champion. They have dashed to make a training kanaaf a regular be relaxed the unnecessary kanaaf the bisa be vigorous vigorous be jechuudha. Okay, Lim Sadeta, my mother usually tells me dash story before I go to sleep. It's fascinating. Kan bareda chuda, kan mogare chuda. Lim Sadeta fan ada. Lim Sagalafa, if you suffer from dash, you have better go to dentist. Kan if you suffer from toothache. Okay, Demi Sasida, man ilkani to dentist demu kablu chusa. Ilkani sudu kuwe mana ilkani demu kablu chusa. Kan have Demi Sasita chuda. So don't fall. Last week we dash the 80th birthday of our child. Last week we celebrated sita. So demi toka fana mo Obobalcha has dash dog. I am afraid to go near their house. Kind happy feels week da demi sa sita feels hama chu bara yokana mo hailenya chu. So demi lafaz tourists are attracted by the dash feature of Ethiopian culture. The tourists are attracted by the unique feature of Ethiopian culture. Kan ajaiba chura sita chura. So Demi Sadefa, Aster was a dash student. She scored the highest mark in the class. Successful soft. Okay, Aster was a successful student. But to milk to chura. Demi Sabita. So Demi Sadefa. Okay, so Demi party 5 is sentence comparison. Guys, so Demi after Demi Sadeti choose the sentence which is similar in meaning with the given sentence. Halima is not as beautiful as Asha. Halima is not as Haliman akka Asha himberetu. Halima is not as beautiful as Asha. Asha to irabaredachu. Haliman akka Asha himberedu. Okana haga Asha hanga Asha himberedu. Kanafi yunan ka gafi kana fakkaatu kamichu kana mo Ashan Halima chala baredu ibsu kamichu. Okay, A Halima is not beautiful. Okay, B Aisha is not beautiful. C Halima is more beautiful than Asha. First D Asha is more beautiful than Halima. Kanaf deemnisa D tachu. Asha is more compare with Ajra chuda. Comparison in barana fundratin barana chuda. Okay, so demishanafa neither Alamu nor Ahmed passed the exam. So demishanafan neither Alamu nor Yeroba a neither nor in mass injira to Yeros Barsisu. Neither nochun none of the two none of them either origin mo either origin mo one of the two gafa neither nor gotan lamanu kan intanachul gafa mo either or gotan mo laman kesa tokko kan tawachu kanafe nan so dem shanafa neither Alamu nor Ahmed pass exam Alamu fi Ahmed ille qormaata dabarechu akai kan sachu ak gafi kanat kanafi you both failed in their exam lamanu qormaata sani mal tanjirani kufanachu kanaf atachul. So Demi Jaffa Workitu speaks English well and so does Alamu. Kana mechu machura. Workitu speaks English. Workitu Ingilifani afti well sirit and so does Alamu. Alamu len sirit hasachur. He can say machura. A Alamu does not speak English well. B Workitu doesn't speak English well. C both speak English well. Lameni you sirit hasanachur. Demi sa sita chura. D len tawchura. Okay, so dem to fan either Burtukan or Alamito will win the match. Reference in time yere. As to mal for them either if he ori. Yoruba and either if no rojin dema, either yokomo either if he ori no jin dema chude. Kana fenan either Burtukan or Alamito will win the match. Yokan Burtukan, Yoka Alamitun tabakan, yokan match can ni jifatechude. Kana fenan Devi Samalta. Devinisa one of them will win the match. Laman kesa tokoni injifata chuda. Kanaf Devinisa sita chuda. Okay, so Devinisa dita fan Maida. She is old enough to go to school. She is old enough to go to school. Isi mara musa demu daf yokana mo barat chudaf mara musa senu daf gete chuda. Devinisa wani nisa chuda. She is old enough to go to school. Umri nisi gehe jira chumna rumsa senu daf. Kana fennan ka debi gafi kana tafakkas debi sa kaminni A she can go to school. Mana rumsa demu hindan dete chuda. Debi sa gabinan ata chuda. Kindly dibisun netan she can't go to school. She has already gone to school. She is not allowed to go to school. Debi sa she can go to school ta chuda.
Okay, part 4, grammar and usage. Grammar and usage. Okay. For items 39 to 60 of the 4 choices, A, B, C, and D, only one is correct. Can have a none, so them sagal fan maida. She dash speak English fluent. Can have A, B, C, D, 4 kesa tokko deebisirita. Can have corrective lan no kan mo kasirite fladda. Can have so them sagal fan she dash speak English fluently. Can have you come to sirita kaduf she bita, she does not actually. Tense is simple tense one tef negative da. She sabetin ken sa depends gula one tef she dan tenan chu. Kan of debin ken mala bita chu. After for the plane dash Diredawa was late. The plane against with from there debin sasi. After talk of have you dash seen an elephant argitebe tara debin sa e have you ever jinna chu roba gafi one tef every felemna chu da. Never ammo have fever bsij du felemna. Usually ammo tense simple tense ke felemna. Any namo asyatin fedamishul. Okay, after enough Ali likes porridge dash Aisha. Alin marka jalata akaso samo dash len Aisha le chusati. Kana fi waye additional remarks asdurus in imejra. Kana fu devin kenna. Ali likes porridge a neither does negative ida hintauda. Sile namo does neither intauda. Din does sota intau. Kana fi Ali likes porridge na alin porridge markan jalata. Aisha len jalate chuda. Kana fi devin sa so does Aisha ta chuda. So does Aisha ta chuda. After Mr. Fan dash sister is cooking food. I am reading a book. Devin sa see while my sister is cooking food. I am reading a book. Yero sisterin yokan ammo wani da idu. Yero sisterin nyata idu anammo kitaba bisa jira chuda. After me Afrafa 44 maida. Dash the road was under repair. We had to turn back. Okay, we had to turn back. Chula kanaf the road was under the repair. We had to turn back. Okay, karan dalagama jira debu kamera kanaf after jira before jira end ta debi nisa because actually because the road was under repair karan dalagama ture. We had to return back debu kamiture chula kanaf debi nisa bita after Afrafa. Okay, after Mission Fun, haven't you finished your homework yet? Okay, kuni tense present perfect sinimejra yeti yoruba idu mara fahimna tatan qabachu kun. After me Jaffan dash book was stolen from the class kun why position why qabenya samantev devin after me Jaffan see whose touch whose. After me Torofan the book dash stolen last year jira. The book echun tokko antef the book was stolen last year yero the brekeso antef past tense ibsachula kanaf last year gete past tense da devin sa was that chula. Okay, after me the fans the tea was dash hot to drink actually shine good of buy or actually kanaf devnan the tea was too hot to drink actually devin sa dit actually am why kanarati مقافي one ministry أسطورة دلقة وقال ما دورة دلقة إيرانية القتني واي كان سرت إبسجرة فيديو لامو سري دلقة جرا أشرا لا لتي واي تو في واي أكون اسمه صوت باي دلقة جرا فيديو وانا سندورة دلقة فيديو دراني كيس لا دا أوكي أشرا كافه مو واي توبي كنيني نبرسيتشلو جرامري ميني جرامري برساي رمالي كافه كني مرام برسيتشلو. Okay, after Mr. Fan, the Kanafudi Tacho. After Mr. Fan, if Afaan Oromo is your first language, Afaan Oromo Afaan Kejel Kawayote, you can speak it dash. Okay, Kanafu use it Taso Kablechula. You can speak it fluently or fluently chula, they will sabi Tachula. Okay. Shantamafa, my brother likes to play football. Dash, I don't like to play football, but I don't like. They will say Shantamafa be Tachula. Okay, Chaltu is a clever student. She speaks both Amharic and English fluently. Debinusa bita. Shantami tokafan bita. Jawad afitu kayish inshallah. Okay, Shantami lanfan mo Alamu is away on holiday. He dashed to Adama. Okay, Alamu karajra. Actually, he has gone to Adama. Gara Adama de me debinusa bita. Shantami Salafa Su Sultan dash in England for 10 years. Tense present perfect. For 10 since Yenan. Tense present perfect. Can I feel Sultan said depends. Sultan has more Sultan have nan akka simple set juda.
tense present perfect, we can say Sultan has lived in England 40 years. Sultan in England waggaa kudhaniif ture jechuudha yookaan immoo jiraata jechuudha. Okay, if Ali goes to Jimma, he dash English. If Ali goes to Jimma, he dash English. He will study. Kuni conditional sentence type 1. Type 1. If Ali goes in simple da gara namo simple future to qaba. Kanafu detached. Shantami Shanafa, when he was a young man, yero jolumma turetti, he wanted to be a doctor. A wanted the non-future ambition. What do you want to be in the future? What's your future plan? You can say, I want to be a doctor. When he was a young man, he wanted to be a doctor. Doctor Can have you eat Shantami Jaffa, mother left some food for you and the dash kunibai convigina gafin kundebinisa a fi miki tokota you can mo a fi diki tokota Malifenan for you and I ramo for you and me ramachul gochi kun namara trawatama jira yo I go sabeti to nda yo mo mi go ni object tacho kana fenan my mother left some food for you and for me tacho kanaf debinu sadi tacho. How dash books do you have? How many books do you have? Kitami wala kamuf mani wanta la kamu jiferamna much ammo wanta la kamu jiferamna kanafi how many books do you have? Shantam sadetafa you can speak English. Afaan Ingiliffaa ni asofta kuni wae tax question jira tax question le Europe jira fundira simbarsisa you can speak English egijede rabaye boda gananati tax question sa malta chude asitama you can speak English kele kunam affirmative atafa Ingiliffaa ni asofta yele tax question ni sammo malta qaba negative to qaba la la baratam you can speak English la debin sagabinan eta can't you atafa Ingiliffaa softa akasimi yokona mo hinasofta chude when yal sa chude can't you hinasofta atafa Ingiliffaa softa hinasofta chude garu ammo debinisa also amma akka bato warban yakamta you cannot gafi kana jurum you cannot speak English atafa Ingiliffaa hinasofta can you hinasofta chude kana fennan kuni tax question la yo himisi kename affirmativity tax question ke negativity yo ammo kasi kename himi ke negativity mo tax question salle affirmative ta chude falla tu fundura tamo ajaiba simbarsisa just count on me narati disa. Shantam sagalafan children dash smoke cigarettes because it is harmful. Devinisa children should not bata. The last question but not the least kan uma chuda neither Fatuma nor Halima dash Amharic. Neither Fatuma Halima fi Fatuma len amari fina sane chude kanaf devinisa neither Fatuma nor Halima speaks Amharic devinisa bita chuda because Halima said depends gurantef Esirdaballah Dawatota channel ako English with Oromic shitin Kutaa 8Ffaa Bara 2008 koodii lammaffaa isinii qopheessee kana fakkaata gaafiiwwan amma isinii dalee kanarratti gaafii yookaan ammoo qeeqa yoo qabaattan bakka isiniin galiin bakka dongore yoo jiraate you can correct me you can ask me anytime just on my YouTube channel yeroo YouTube kiyyarratti gaafii dandeettanii hadhaaf ammoo hangan isiniin jedha gaafii kun baay'ee salphaadha irra deddeebi'aa dubbisaa irra deddeebi'aa laala achira kaa bakka isin dhiboo jiraatan moo nagaawachuu dandeettanii hadhaaf xumure jira yeroo taanu shiitii bara 2007 maybe kadhumaatiin walitti deebina ammaaf nagaan naa tura bye love you all have a nice ministry exam love you all